dhaabadhaan fiiginaa dhugaa rabbi ijoollee shamarranii sirriitti na dhaggeeffadhaa jechuudha. Keessattuu ijoollee biyyatti waan taanii godhatanii dhuftan jechuudha. Badambii itti na dhaggeeffadhaa dhugaa waaqayyoo isiniin jechaa jira. Na micaa'oon tokko akkas jetteeni biyyarraatti aseessee dhufte. Yeroo dhuftee qoricha da'umsaa yookaan makalaakaa kan jedhan kan waggaa 3 jiraani. Isa keewwatteetti dhufteen jechuudha. Gaafa dhuftuuni guyyaan sun irra darbeeti micaa'oo suni ishiin zim jettee ma hojii hojjetti homaa nan godhu jetteetumaa yaadee dura fayyadamtee beektu micaa'oon dubaraadha. Oduu wanta garaagaraa dhageenyaan keewwadhee dhufe jettee as geesseetu guyyaan isaa irra darbee nama miidhaa fi nama miidhuusaa wanta beektuun qabdu sun dura immoo pireediin kun akka sirriidhaan naa dhufaan turre jettee ergasiitti guyyaan isaa irra darbee micaa'oon kan dhufte as turte waggaa 4 jechuudha. Waggaa 4 guutee waggaa tokko irra darbe jennaan guyyaa isaa hin beektu ishiini. Waggaa tokko irra darbe jennaani dhagna ishii kana nyaateetii fixeen jechuudha. Gaafa inni dhagna ishii kana nyaatee fixu dhiiga kooduu waan hunduma na fixe jettee gaafa kana nan dhoskadha madaamii kootiin nan dhoskadhee gaafa dhuma isaarratti gara lubbuu kootti gaafa inni deemuuni gara hospitaalaa dhaqee nageessi jedheeni jette maal rakkoon kee jennaan kunoo akkasiin godhadhee dhufeeran jedheeni jette. Gaafa kana ati abbaa manaa koo faana jiraachaa turte asitti godhattee wanta kana naan jettee jette. Yeroo hundumaa immoo kan na fuudhee deemu abbaa manaa ishiiti jette lakkeen asitti hin godhanne biyyatti hin godhadhee dhufe jedhee tanaan waan kana itti meeni jette. Atu silaa hojiidhaa dhufte sababii maal taanaan kana godhattee dhufte jettee hospitaala keessatti nagattee deemte jette micaa'oon kun. Innaa micaa'oon kun amma hospitaala keessatti jechuudha dhugaa waaqayyoo isiniin jedha waan addaa tokkotu ishirra gaheetiin jira jechuudha. Ergaa kana kanan dabarse ishii qofaadhaaf miti. Waa'ee ishiitiif osoo hin taane waa'ee keessaniif dabarse jechuudha. Namoonni akkasii makalaakaadha jedhanii oduu garaagaraa dhageessanii ijoolleen biyyatti waan akkasii godhatanii dhufan danuu isaaniitu jira. Inni kun immoo fakkeenyaaf nuti iddoo dhufnu kanatti yookiin niitiin kun gaarii taate yookiin hojjechiiftuun keenya gaarii ta'uu dhiisuu dandeessi waan ta'eef guyyicha beeknee guyyaa keenya sunitti yoo ishiin nama gaarii taate dhaqnee hin baafannu taanaanii guyyaa waggaa tokko miti guyyaa 2-3 torban tokko yoo irra darbeeyyuu miidhaa guddaa qaba keessattuu dubartoonni daa'ima qabda yookaan warroonni kanaan dura fayyadamtanii beektan hin beektuun jechuudha miidhaa saddanu keessattuu beekaniyyuu adaraa keessa shirshir waliif godha ijoolloonni waan akkasii hojjettanii dhuftanittan of eeggannoo cimaa taasisaa tokkoon waan akkasii shakkitu taanaan dafaatii osoo waggaan keessaniin gahin deemaatiin baafadhaanii yookaan immoo jammara akka dhuftaniin baafadhaan itti maatiin jechuudha. Hankanaan achi immoo erga guyyaan keessan irra darbe erga inni gara qaama keessanii deeme seelii keessan keessa erga inni labeetii boodatti immoo waan akkasii deemtanii yoo baasifattanii tokko isin geessuudhaaf illee wanta biraa isiniin jedhu waan ta'eef lammaffaan immoo suma qaama keetiif illee miidhaa guddaa qaba fayyummaa kee irratti miidhaa guddaa qaba nan nyaadha jettee biyyaa baatee dhufte malee ati asitti miidhamuuf yookaan asitti rakkachuudhaaf miti jechuudha. Kanaaf isa guddaa kana beekuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaa maal isin jechuun barbaada ijoolleen biyya keessa teessanii ergaa koo kana ijoollee warra biyyaatiif naa dabarsaa isin jechuun barbaada. Ijoolleen biyya keessa teessanii waan akkasiitu jira waan akkasiitiif immoo waan akkasii godhannee deemna warri jettanii sodaattanii teessanii wanta akkasii waan barbaadesu ta'e hin godhatina dhugaa rabbii isiniin jedha. Tokko nuti bakka kanatti wanta nuti fayyadamnu gaaziidha. Gaaziin meeshaa kana faana dhaqee dhaqna namaa hin nyaataani. Lammaffaan immoo bakka nuti gallu sun nu geessuu dhiisuu danda'u hospitaala nu geessuu danda'u. Kanaafiyyuu carraa miinimamiidha kan nuti qabnu waan ta'eef. Kun immoo onurratti faayidaa dhiibbaa guddaa waan qabuufiyyuu adaraa keessan ijoolleen biyya keessa teessanii makalaakaadha jettanii qoricha da'umsa dhorku waggaa 3 waggaa 6 waggaa 9 warroonni waan akkasii godhatanii dhuftan hin godhatina. Lafa dhuftan sunitti waaqayyoon kadhadhaa waaqayyoon of dursaatiin bahaa malee kaayyoo nuti manaa baane kaayyoo biraa osoo hin taane kaayyoo hojjennee jijjiiramuuf manaa baane. Kanaafiyyuu qoricha akkasiin godhatina isiniin jechuun barbaada adaraa keessan sheerii walii godhaa. Lammaffaan immoo kabiraa immoo kanan dagadhee gaafa dhuftanii asitti meedikaala galtan yookaan mirmaraa gaafa galtan qabuu jammareeraanii hin qabaanii jiraa jechuudha meedikaalli. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa akkasiin goostan adaraa keessan qimamochi mana madaamii jirtanii hundi keessaniyyuu wantoota kanarraa of eeggannoo guddaa godhaa keessattuu ijoollee haarawaa dhufaa jirtanii waan kana irraa of eeggannoo guddaa godhaa rakkina isinitti uumaa. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootti galata waaqayyo. Obboleettiin keenya tokko waan ishiin jette dhageessanii jirtanii obboleettii keenya tokko tuyi ani biyyaay wanta dhala dhogguu godhadhee dhufee tananii achumaan dhaqna kiyya nyaatee fixee. Kanaaf erga dhaqna kiyya nyaatee fixee waan godhamee murtee irratti immoo madaamii dhossaan ture garuu murtee irratti gara na godda'uutti yookiin lubbuu koo baasutti waan deemeefi wanti ani qorichaan da'umsa dhoggu kanan qaama kiyya keessa godhadhe yoon baafadha yoon nan baafadha jedhee madaamii koo itti himu madaamiin koo
na shakkitee hospitaala keessatti nagattee dhirsa kiyyatti na shakkitee waan akkanaatiif gootaa jettee na shakkitee hospitaala keessatti nagattee jette. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen keenya yeroo biyyaa baatan of eeggannoo guddaa godhaa waan kana jechuudha. Dhugaadha. Wanta akkanaa kun sirriidha. Qaama keessan nyaatee fixaa, nafa keessan nyaatee fixaa, inni gaafa baafachuu baattanii jechuudha. Ijoollee baay'een argee waan akkanaa kanarratti dhugaa amma obboleettiin keenya kun na yaadachiiste malee ijoollee baay'eetu waan akkanaa kana himachaa jira jechuudha. Maaliif irraa of eeggadhaa dhugaa rabbi. Obboleettiin keenya tokkollee akkanumatti baay'ee tokko rakkadhe jettee biyya galtee ganaa takka jettee biyya galtee of keessaa baastee deebite jechuudha. Dhageessanii gaafa achi biyyaa dhuftummoo godhattee dhufte rakkina guddaa isinirraan gahaa jechuudha. Baay'ee gaarii miti. Kanaaf immoo gaafa biyya ormaa deemtanii waan akkasii ittiin of eeggannaa ittiin maali taana jettanii yookiin immoo arabata akkas nu godha jettanii waan akkasiin godhatinaa. Maaliif boru rakkina isinirraan gahaa jechuudha. Maaliif arabnis kan akkanaan namatti utaaltee yoo ati fuula keettiin kennini isheen kan baanee sirra koranii mutti sii galee. Maaliif yoo ofii keetii fuula itti kennite kan namni hunduusiif daffaruuf sitti fiigu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftan kun waan akkasii kanarraa of eeggadhaa. Maaliif isin godda'alleedha. Qaama keechan isin godda'a, nafa keecha isin nyaataa. Asittis immoo buna madaamidhaan walitti buutanii isheen akka abbaa manaa kee wajjiniin akkas taatetti sababa saniif godhattee dhuftee ishii sababa saniif abbaa manaa kee wajjin laafii dabarsuudhaaf godhattee dhuftee jedhanii si shakkuu jechuudha. Si galee si shakkanii ofirraa gasi darbuu jechuudha. Ishii isaan waan akkanaa kana hin jaalatanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi si jammara amma madaamonni ijoollee heerumanii dhufanii hin fudhannu jechaa jirti. Yuusirii taarika nutti fidaarti. Sila kan heerumna jala maramartee fudhattee illee hin beeku akkas jechaa jirti jechuudha. Inni galee kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyo isinaa eegu. Obboleewwan keenya haarawaa dhufaartan amma kan keessattuu jechuudha. Ijoolleen keessa turte waan beekaniif kan haarawaa dhufaartan waan akkasii kanarraa sirumaa hin fayyadamina. Ofuma keessanii fuula keessan tulfadhaa malee jarri akkanaan kaatee sirra hin kortunne. Namni tokko biyyattis ta'ee biyya alaattis ta'ee wanni hunduyyuu gaafa fuula kee wajjin deema. Si galee ati ofii keetii jara utaaluu baannaan namni akkanuma akka horii si jaalatu kun hin jiru. Ofii keetii itti of kennitee ofii keetii akkas taanaan bakkuma barbaaddattu iyyuu dheerri hin kajeelaa jechuudha. Si galtee kanaaf immoo ofii keetii fuula kee guurtee nyaara kee guurtee obbolchuudha. Kaayyoo kee banaa baateef beekuu qabda jechuudha. Si galee kanaaf ijoolleen keessattuu waan akkanaa fayyadamtanii dhufaa jirtanii of eeggadhaa. Booda rakkina immoo isinirra gaha malee nama biraatirra yookiin madaamirra miti yookiin immoo nama biraatii miti. Isinuma mataa keessa warruma akkas godhattanii dhuftanii rabada isin gahaa jechuudha. Rakkinni isinii galee kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Waaqayyoon isinaa eegu bakka jirtanitti inni isinaa tiksu isiniin jedha. Dhugaa namoota baay'eedha waan akkanaa kanarratti kan rakkina guddaa godhatee gara biyyaa galaa jirullee jechuudha. Akkasuma immoo ijoollee wal madaamotaas wal dhabanii sababa dhirsaa irratti jechuudha. Isaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu leesin nama baasu jarri jechuudha. Waan akkanaa irratti hin jaalatan jaarsa ofii irratti qoosan akka keenyaa san hin jiru jechuudha. Teenya wal jalaa winatti jechuudha. Innaa akkasi hordoftoota kiyya viidiyoon kun yoo sitti like share gochuudha namoota biraa akka gaan taasisaa isin jedha. Akkasuma warroonni mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuu maamila taa'e yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessaa isin jedha. Isin jaaladhaa isin kabajaa galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo isin jiyyaa ta'us isin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii.